Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaana diimaa ittiin argattu Somaalilaandii waliin mallatteessite. Itoophiyaan waliigaltee seena qabeessa ulaa galaana isheef argamsiisu Somaalilaandii waliin mallatteessuu ishee ibsame. Waliigaltichi ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimad fi pirezidaantii Somaalilaand Musee Bihi Abdii waliin mallatteessaniiru. Waliigalteen har'a mallattaa'e kun filannoo buufanni doonii biyyattii babal'isuu dabalataan kiraa buufata waraanaa galaana diimaa irratti argamu akka argattu kan dandeessisu ta'uu gorsaa nageenya biyyaalessaa muummicha ministeeraa kan ta'an Reediwaan Huseen ibsaniiru. Xabajii 29 bara 2020 kan ajjeefame Artiist Haacaaluu Hundeessaa mallattoo warraaqsaa uummataa ta'uu Jawaar Mohaammed hime. Artiist Haacaaluu Hundeessaa fi maatiin isaa ammas haqa hin argannes jedhe. Xiinxalaan siyaasaa fi qondaalli olaanaan Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Jawaar Mohaammed Afgaa fi RTV World wajjin taasiseen dhimmoota siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa, ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa, raafama siyaasa biyyattii, marii araaraa fi dhimma cal'eensa isaa irratti yaada kennee jira. Ajjeefamuun Artiist Haacaaluu Hundeessaa gaaga'ama hamaa biyyatti fide kan jedhu Jawaar Mohaammed hidhamuu kootiif ajjeefamuun isaa sababa haa ta'u malee akkan hidhamu waan dura itti yaadamee qophaa'amedhas jedheera. Jawaar hidhamuu isaatiin dura shaanxaa lama kan uffata mana hidhaa keessatti jijjiiratu qabuu fi yoo ajjeefame uffata ittiin awwaalamu kan qopheeffatu ta'uu hima. Manni hidhaa akkan bilchaadhu na godhe kan jedhu Jawaar Itoophiyaan wayita ani hidhamuu fi wayitaan mana hidhaatii ba'u takkaa mitis jedheera. Mana hidhaa keessatti kitaabota dubbisuu, barreessuu fi ofiif yeroo kennee yaaduun kan dabarse Jawaar Mohaammed mana hidhaa keessatti TV mootummaa irratti daawwadhe akka yaada kennurraa of qusadhus na godhee jiras jedha. Yeroo waraanni Tigraay adeemsifamaa turetti namoonni ilaalcha gaarii qabanii fi biyyattii keessatti nagaa buusuu danda'an miidiyaalee mootummaa irratti dhiyaachuun gar tokko goranii haala jiru hammeessaa wayita turan laalaa turuu ibsa. Haalli namoota akkasii irraa argadhe akkan yeroo fudhadhee yaadu akkan dhimma waraanaa kanarratti yaada hin kennin yoo kennes dhimma nageenyaa qofaarratti akka kennu na taasises jedha. Biyya waraanaan gubamaa jirtu keessatti namni akka kiyyaa dhageettii qabu yoo dubbate ibidda irratti beenzila firfirsuun garaagarummaa hin qabu jechuun callisuu akka filates ibse. Biyya sadarkaa saniin raafamaa jirtu keessatti garee tokko faarsitee yookiin abaartee xiinxala barreessitee bu'aan argamu haala jiru hammeessuu waan ta'eef dubbachuu fi barreessuu irraa of qusadhee yoo dubbadhe dhimma nageenyaa qofaarratti dubbachuu murteesse jechuunis hime. Itoophiyaa keessatti nageenyi akka bu'uuf humnoonni wal waraanaa jiran rakkoo isaanii karaa nagaatiin akka furataniif hojii dippiloomaasii bal'aa hojjechaa jiraachuus ibsee jira. Jawaar dhimma nageenya isaatiin wal qabatee yaada kenneen lubbuu kiyya caala balaanaan wal qabatee biyya sana keessatti uumamu malu hambisuuf dursa laadhes jedheera. Warraaqsa uummataatiin jijjiiramni siyaasaa biyyattii keessatti dhufuu kan eere Jawaar gaheen jijjiiramichaa itti fufiinsaan kan warra siyaasaa tures jedheera. Jijjiiramni sirnaa hundeen taasifamu irraa adda dimokiraataa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa keessatti haaromsi akka dhufu kan taasifameef walitti bu'iinsi waliin hambisuuf yaadamee akka ta'es eereetii jira. Haa ta'u malee walitti bu'iinsi sodaatame biyyattii keessatti raawwatamus ibseetii jira. Jijjiiramicha keessatti garuu hunduu gahee isaa bahee jiras jedhe. Biyyattii sana keessatti nageenya buusanii gara dimokiraasiitti ce'uuf qaamoleen waraana keessatti hirmaatan hunduu marii nagaa irratti hirmaatuun mari'achuu akka qabanis dhaameetii jira. Ammajjii tokko qabsaa'onni hangafaa kan itti yaadatamanii fi qabsaa'onni ammaa irbuu isaanii kan itti haaromfatan ta'uu ABO'n hime. ABO'n guyyaa yaadannoo ammajjii tokkoo fi bara haaraa wadaalchisee kaleessa ibsa baaseera. Abbootii fi hangafoonni qabsoo bilisummaa Oromoo injifannoo baroota bara 1979 keessa mootummaa Dargii irratti argataniin ammajjii tokko bara 1980 kabajachuu eegalan. Gootonni yeroo sanaa qabsoo bilisummaa Oromoo ijaarsa irra turan duula mootummaan Dargii isaan irratti taasiseen injifannoo irra aanuun ammajjii tokko bara 1980 iddoowwan adda addaatti walitti dhufuun yeroo duraaf Harargee bakka Raaree Aadam Boruu jedhamutti ammajjii tokko kabajatan. Qabsoon bilisummaa Oromoo guyyaa jalqabaa erga bocamtee aarsaan gurguddaan itti kafalamuun har'a ga'uu seenaa qabsoo bilisummaa Oromootu hima. Qabsoon bilisummaa Oromoo baroota 1978 hanga bara 1979 keessa qormaata ulfaataa keessa turu seenuma qabsichaatu hima. Baroota kana lola Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti tureen Ziyaad Barree injifatamuun Dargiin immoo duula ulfaataa fi ijibbataa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti bane. Qabsaa'onni Oromiyaa Bahaa, Harargee, Arsii fi Kibba Bahaa Oromiyaa Baalee keessa turan duula Dargiin bane kana qolachuuf duubatti hin jenne. Duula Dargii kana qolachuun walitti dhufanii injifannoo argataniin bara 1980 ammajjii tokko yeroo jalqabaatiif Harargee iddoo Raaree Aadam Boruu jedhamutti kabajatan. Erga sanaa eegalee ammajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi jijjiirama bara haaraa ta'e kabajamaa fi yaadatamaa itti fufeetii jira. ABO'n ibsa bal'aa kaleessa baaseen guyyichi guyyaa itti hangafoota qabsoo kaleessaa yaadannuu fi hojii ABO'n har'a itti jiru dinqisiifannuu fi erbuu itti haaromsannuudhas jedha. Qabsoon bilisummaa Oromoo guduunfaa akka argatuuf hirmaannaan ilmaan Oromoo murteessaadha kan jedhu ibsi ABO'n kaleessa baase kun wareegama baroota 5 darbanii fi kan waggoota 100 ol darban yoo wal madaalchisne wareegama baroota 5 darbantu caalas jedhe. ABO'n imala waggoota 5 darban keessatti gufuuwwan hedduu isa mudatan injifannoon irra aanaa har'a ga'uu ibsa.
ija addunyaa duratti ABO'n fudhatama argatee jiras jedha ibsi kun. Marii marsaa lammaffaa taasifameen furmaanni waaraa akkamiin akka dhufuu danda'u hawaasa idil addunyaaf hubannaa kennee jiras jedhe. Mootummaan humna qabu guddisee ilaaluun humna qofaatti amanuun dararaa saba keenyaatti xumura gochuuf carraan turte cufamteetti jedha ibsi ABO'n kun. Inumaa qabata araara kanaan hooggansaa fi waraana adda baasuun rukutuuf yaaluun illee ABO'n kan duraanii caalaa injifannoo galmeessutti jiras jedheera. Barri haaraan 2024 kun bara qabsoon Oromoo dagaagee guduunfaatti argachuun gidiraan uummata keenyaarraa xumuramu haa ta'u jechuun faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa uummata godina Wallagga Lixaa aanaa Beegii dhibee busaan miidhamaniif deeggarsa taasise. Faawundeeshinichi guyyaa yaadannoo dhaloota artist Haacaaluu Hundeessaa sababeeffachuun deeggarsa qorichaa taasise. Deeggarsi kun bakka walitti qabduun faawundeeshinichaa haati warraa artist Haacaaluu Hundeessaa fi miseensonni boordii argamanitti dabarfamee kennamee jira. Qoricha dabalatee deeggarsa namoomaa hawaasa aanaa Beegiif deeggarsa faawundeeshinichi taasise kana hoogganaan hospitaala Beegii Dr. Birmaduu Mokkonnan harkaa fuudhaniiru.